Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Akkam oltan kabajamtoota daawwattoota televezyiinii Hamilton oduu kenna kan guyyaa har'aa hangafoota isaanii dursuun isin dhageessifnaa oduu waliin an Amiin Shubbiseeti. Jilli pirezidaantii mana maree waliigalaa dhimmoota Islaamummaa Itiyoophiyaatiin durfamu Yuunivarsiitii Imaamu Ashshaafi'ii daawwatan. Godina Shawaa Kaabaa aanaa Qimbibiititti eebbi masjiidaa gaggeeffame. Godina Shawaa Kaabaa aanaa Qimbibiit ganda Garaa Caatuutti sagantaan eebba masjiidaa guyyaa kaleessaa gaggeeffameera. Biyyoonni Awurooppaa Itiyoophiyaa damee fayyaa irratti deeggarsa taasisaa turan guutumatti dhaabuun gabaafame. Hidha haaromsaa irraa ji'oottan 9 darbanitti humni elektirikii meegaawaatii 6,800 oomishamuun ibsame. Bulchiinsi mootummaa Ameerikaa Itiyoophiyaa dabalatee biyyoota 36 irratti uggura imalaa kaa'uuf karoorfachuun isaanii dhagahameera. Oduu biyya alaatii qabanneetti ammoo Israa'elii fi Iraan misaa'ilaa walirratti dhukaasuu kan itti fufayyamu ta'u waraana guyyoota 4 lakkoofsise kanaan gama lamaaniyyuu miidhaan cimaan gahuun gabaafamee jira. Kunniin hangafoota oduutii bal'inna isaa akka itti aanutti sin dhageessifna. Jilli pirezidaantii mana maree waliigalaa dhimmoota Islaamummaa Itiyoophiyaatiin durfamu Yuunivarsiitii Imaamu Ashshaafi'ii daawwatan. Jilli pirezidaantii mana maree waliigalaa dhimmoota Islaamummaa Itiyoophiyaa fi walitti qabaa koree ulamaa'otaa akkasumas hundeessaa fi walitti qabaa boordii Yuunivarsiitii Imaamu Ashshaafi'ii kan ta'an Dr. Kabajaa Sheekh Haajii Ibraahim Tufaatiin durfamu Yuunivarsiitii Imaamu Ashshaafi'ii daawwataniiru. Jilli kun haala Yuunivarsiitii Imaamu Ashshaafi'ii irra jiru erga daawwatee booda walgahii waggaa kaawunsilii barnootaa irratti argamaniiru. Dabalataanis kaawunsilii barnootaa kana irratti qabxii barattootaa, qabiyyee barnootaa fi hojii irra oolmaan isaaniis gamaggamameera. Dr. Kabajaa Sheekh Haajii Ibraahim Tufaa haasaa taasisaniin beekumsii fi ashaaraan ulamaa'otaa Yuunivarsiitii kana keessatti akka dagaaguuf karaa fakkeenyummaa qabuun cimee itti fufuu qaba jedhan. Itti dabaluunis seeneetiin Yuunivarsiitichaa humna isaa cimsatee Yuunivarsiitiiwwan idil addunyaa wajjin walitti hidhama uumee hojjechuu akka qabu kan dhaaman yommuu ta'u Yuunivarsiitii Imaamu Ashshaafii Adaamaatti argamu kanatti barattoonni afaan Arabaa fi barnoota Islaamummaadhaan walitti dhufeenya qabu barataa jiranis lakkoofsi isaanii hedduu ta'uu gabaafameera. Godina Shawaa Kaabaa aanaa Qimbibiititti eebbi masjiidaa gaggeeffame. Godina Shawaa Kaabaa aanaa Qimbibiit ganda Gaaraa Caatuutti sagantaan eebba masjiidaa guyyaa kaleessaa gaggeeffameera. Masjidni maqaan isaa Masjid Al-Falaah jedhamu moggaafame guyyaa kaleessaa haala miidhagaa fi ho'aa ta'een eebbifamee ooleera. Saganticha irratti hawaasni musliimaa magaalaa Shanoo fi naannawa ishee dhiiraa fi dubartiin bahuun keessummoota iddoowwan garaagaraa irraa dhufan simataniiru. Ustaazonnii fi daa'imman magaalaa Shaggarii fi magaalaa Finfinnee irraa sagantichatti argamuun ergaa isaanii dabarfatan. Magaalaa Shanoo fi naannoo ishee keessatti ijaarsi masjiidaa fi da'awaan tawhiidaa baay'ee rakkisaa kan ture yeroo ta'u yeroo ammaa kanatti garuu akkaan mijahaa ta'uu isaatiin amantii Islaamummaa babal'isuu keessatti jajjabaachuu qabna jechuun barreessaan majlisa Shanoo dubbataniiru. Sagantaa kana irratti sassaabbiin galii ijaarsa madarasaatiif ta'uu taasifamee jira. Biyyoonni Awurooppaa Itiyoophiyaa damee fayyaa irratti deeggarsa taasisaa turan guutumatti dhaaban. Ameerikaa dabalatee biyyoonni Awurooppaa hundinuu waggoota dheeraadhaaf damee fayyaa Itiyoophiyaa deeggaruu guutumaan guututti dhaabuu isaanii ergamni gargaarsa dhaabbata mootummoota gamtoomanii bakka bu'aan Itiyoophiyaa Dr. Awwaqee Xaasa'uu himaniiru. Akkasumas Ameerikaa dabalatee biyyoonni Awurooppaa hundi deeggarsa akka tasaa guutumatti dhaabuun rakkoo kana walxaxaa taasisa jechuunis himaniiru. Itiyoophiyaan waggoota dheeraadhaaf deeggarsa damee fayyaaf gootu keessaa harki 3 biyyoota arjooman irraa argataa kan turte yommuu ta'u mootummaan deeggarsa dhaabuun kun damee fayyaa irratti dhiibbaa hamaa akka fidu beekee of eeggannoo gochuu qabas jechuun dubbataniiru. Biyyoonni kunneen deeggarsa Itiyoophiyaa godhan dhaabuudhaaf akka sababaatti kan kaasan lola Raashiyaa fi Yukureen gidduutti uumamee fi waldhabdee baha giddu galeessaa keessatti dhiheenya kana bifa haaraan jalqabame sababa godhataniiru. Murteen kun damicha irratti dhiibbaan inni fidu salphaa akka hin taane kaasuun biyyoonni deeggarsa kana taasisaa turan Ameerikaa, UK, Kanaadaa, Fiinlaand, Deenmaark, Siwiizerlaandii fi kanneen biroo akka keessatti argamanis yaadachiisaniiru. Haa ta'u malee mootummaan Itiyoophiyaa murtee tasaa kanaaf xiyyeeffannoo guddaa kennuun dhaabbileen faayinaansii biyya keessaa dandeettii isaanii akka guddisan jajjabeessuu qaba jedhan bakka bu'aan ergama gargaarsaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii bakka bu'aa Itiyoophiyaatti Dr. Awwaqee Xaasa'uun. Oduu biraatiin hidha haaromsaa irraa ji'oottan 9 darbanitti humni elektirikii meegaawaatii 6,800 oomishamuun himame. Ji'oottan 9 darbanitti hidha laga Abbayyaa irraa humna elektirikii meegaawaatii 6,800
gara giigaawaatiitti yeroo jijjiiramu 6.8 kan ta'u oomishamuun akka danda'ame ministeerri bishaanii fi enerjii beeksise. Raagni rooba idileen olii ganna bara 2018tti raagame guutuun isaa hidhichaaf gumaacha ol aanaa qaba jechuunis dabaleera. Ministeerri bishaanii fi enerjii Dr. Injiinar Habtaamuu Ittafaa gaazexaa Bariisaatiif akka himanitti ji'oottan 9 darbanitti hidha laga Abbayyaa irraa humna elektirikii gigaawaatii 6.8 oomishuun danda'ameera jedhaniiru. Akka gabaasa kanaatti hidhi laga Abbayyaa yeroo ammaa sadarkaa xumuramuu irra gahuun bishaan baay'ee qabachuu kan danda'ee fi tarbaayinootni hedduun isaanii hojii irratti kan argamaniiru jechuunis dubbataniiru. Kanneen ijaarsaa irra jiranis gaafa xumuraman humna caalu akka oomishaman kan himanii fi ji'oottan 9 darbanitti walumaa galatti gigaawaatii 6.8 oomishuun dandeenyeera jechuun Dr. Injiinar dubbataniiru. Hidhichi hanga ammaatti tarbaayinoota copha bishaanii hunda gara annisaatti jijjiiruun tokkoon isaanii humna meegaawaatii 400 ol maddisiisan 5 humna elektirikii maddisiisuu kan eegale yeroo ta'u yeroo xumuraatiif tarbaayinoota 11 akka oomishus ni beekama. Bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti humna elektirikii gigaawaatii 20,522 gabaa biyya keessaa fi biyya alaatti dhihaate keessaa 17 kan ta'u kan argame hidha haaromsaa gartokkeedhaan hin xumuramin kana irraa akka ta'e humni elektirikii Itoophiyaa beeksiseera. Bulchiinsi mootummaa Ameerikaa Itoophiyaa dabalatee biyyoota 36 irratti uggura imalaa kaa'uuf karoorfachuun gabaafame. Gaazexaa Washington Post akka gabaasetti bulchiinsi pirezidaantii Doonaald Tiraamp Itoophiyaa, Masrii fi Jibuutii dabalatee biyyoota 36 tarree uggura imalaatti dabaluudhaaf karoorfachuun isaanii ifa godheera. Tarreen kun biyyoota Afrikaa 25 kan hammate yommuu ta'u wiixata darbe irraa eegale lammiilee Eertiriyaa dabalatee biyyoota 12 Ameerikaa akka hin seenne dhorkuun isaanii kan beekamudha. Akka gaazexaan Washington Post jedhutti ammoo yaadannoo keessoo ministeera dhimma alaa Ameerikaa irraa baheen biyyoota Afrikaa 25 kanneen uggura imalaa kana irratti xiyyeeffatan keessatti tarreeffamaniiru jechuun dubbateera. Itoophiyaa, Masrii, Jibuutii, Naayijeeriyaa fi Suudaan kibbaa kanneen tarree kana keessatti hammataman keessaa warra jalqabaa ta'uunis dhagahameera. Murteen kun yoo hojii irra kan oolu ta'e lakkoofsi biyyoota bulchiinsa Doonaald Tiraampiin lammiileen isaanii Ameerikaa akka hin seenne dhorkaman 48tti akka ol guddisu dubbatama. Murteen bulchiinsi Doonaald Tiraamp dubbate kun lammiileen Eertiriyaa dabalatee biyyoota 12 irraa gara Ameerikaa akka hin seenne guutumaan guututti dhorkuun isaa waan yaadatamudha. Yaadannoo keessoo kun ministeera haajaa alaa Ameerikaa Maarko Ruubiyoo mallatteessee fi The Washington Post kan ilaale yommuu ta'u dippiloomaatota Ameerikaa biyyoota 36 keessatti hojjetan kanneen daangaa imalaa fi saaxilamuu danda'an irratti kan xiyyeeffate akka ta'e ifa godheera. Yaadannoo kana keessatti Itoophiyaa dabalatee biyyoonni 36 kanneen uggura viizaa akka hin qabaanneef guyyoota 60 keessatti haalduree ministeerri dhimma alaa Ameerikaa kaa'ame guutuun akka isaan irra jiraatu gabaaseera. Biyyoonni kunniin haalduree kana yoo hin guunne ta'e uggura viizaa guutuu yookaan gartokkeen isaan kan mudatudha. Dhimma kana irratti kan gaafataman dubbi himaan ministeera dhimma alaa Ameerikaa dhimma keessoo yookaan qunnamtii keessoo irratti yaada kan hin kennine ta'us dubbataniiru. Gaazexaan Washington Post akka gabaasetti biyyoonni kunneen haalduree kaa'ame hin guunne taanaan ammoo uggurri imalaa yaadannoo kana keessatti kaa'ame yoom hojii irra akka oolu guutumaan guututti ifa ta'ee jira jechuunis kaa'aniiru. Kanneen uggurri imalaa irra kaa'aman keessaa Angoolaa, Burkiinaa Faasoo, Kaameruun, Riippaabilik Dimokiraatawaa Koongoo, Gaanaa fi Ivory Coast keessatti warra tarreeffamanidha. Tarreen kun Afrikaa dabalatee biyyoota Kaaribiyaan, giddugaleessa Eeshiyaa fi odola Paasifik kan of keessatti hammate ta'uu gabaasni kun eeree jira. Israa'elii fi Iraan misaa'ila walirratti dhukaasuu itti fufan. Haleellaa diroonii fi misaa'ilaa gama lamaaniin jiruun hanga ammaatti lubbuun namoota hedduu fi qabeenyi tiriliyoona hedduutti lakkaa'amuu barbadaa'uun dhagahameera. Waraana Iraanii fi Israa'el kallattiidhaan erga jalqabee guyyoota 4 kan lakkoofse yommuu ta'u jimaata darbe halkan humni waraanaa Israa'el IDF haleellaa misaa'ilaa Iraan irratti raawwateen saayintistoota dhimma nukleeraa qoratan 6 dabalatee hoggantoonni waraanaa Iraan hedduun isaanii ajjeefamuun isaanii ni yaadatama. Karoora kana hordofee Iraan tarkaanfii haaloo bahuu deebiftee fudhatteen magaalaa guddoo Israa'el kan taate Teel Aviv dabalatee magaalotaa fi buufataalee waraanaa irratti xiyyeeffachuun haleellaa misaa'ilaa cimaa jedhamee raawwataa turteerti. Gareen lamaanuu ibsaa walirratti baasaa kan jiran yommuu ta'u Israa'el guyyaa kaleessaa galgala lammiileen Iraan naannawa kuusaa yuuraaniyeemii Iraan jiraatan hundi isaanii naannawa san gadhiisanii akka ba'anii fi ta'uu baannaan ammoo itti gaafatamummaa akka hin fudhanne ibsitee turte. Kuni dhagahamee sa'aatiiwwan 4 booda humni warraaqsaa Islaamaa Iraanis lammiileen nagahaa Israa'el iddoowwan haleellaan qilleensaa kun itti raawwatamuu malu irraa akka fagaatan ajaja wal fakkaataa baase. Kaleessa galgala haleellaa Iraan fudhatteen buufanni doonii Haayifaa dabalatee dhaabbilee Israa'el
hedduu irratti dhoo'insi guddaan mul'ateera. Hoogganaan waraanaa Iraan hanga dhuma hafuura keenyaatti birmadummaa Iraan ni eegsifna jechuun kanarratti dubbateera. Hoogganaan Itaamaajoor Shuumii waliigalaa Iraan haaraan kan filatame Meejar Jeneraal Amiir Haataamii kennaa gootota lubbuu isaaniitiif hin qusanne waliin hanga dhuma hafuura keenyaatti birmadummaa itti fufsiifna jechuun dubbateera. Meejar Jeneraal Amiir Haataamii itti gaafatamummaa itti kenname bahachuufis qophii ta'uu isaa guyyaa kaleessaa galgala dubbateera. Hooggantoota waraanaa Iraan haleellaa Israa'eliin guyyoota muraasa du'aniif yookaan ajjeefamaniif gadda isaa kan itti dhagahame yoo ibsatu haleellaa Israa'eliif deebii quubsaa kennuudhaaf tarkaanfiiwwan fudhatamaniif kutannoo qabaachuu isaanis eeraniiru. Kana malees humni ittisaa Iraan waan isarraa eeggamu guuttachuudhaan dandeettii loluu isaa cimsachuudhaaf kan hojjetu ta'uu Meejar Jeneraal Amiir Haataamii himuu isaanii tajaajilli oduu Iraan gabaaseefii jira. Gama biraatiin Doonaald Tiraamp karoora Israa'el Ayatollaa Alii ajjeesuudhaaf qabdu harkaa kuffise kan jedhus dhagahameera. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp karoora Israa'el dhiheenyaa kana hoogganaa ol aanaa Iraan Ayatollaa Alii Khamenei ajjeesuudhaaf baafte humna guutuu sagaleedhaan kuffisuuf vaat paawar jedhamu qabuun dhorkuu isaa qondaalli Ameerikaa 3 miidiyaa biyyattiitti dhihaatanii dubbataniiru. Qondaalli tokko akka jedhetti Israa'eloonni carraa Ayatollaa Alii ajjeesuu qaban kan argatan yommuu ta'u Doonaald Tiraamp garuu yaadni kun gaarii akka hin taane ministeera muummee Israa'el Benjaamin Netaniyaahuutti himeera jechuunis dubbateera. Marii Netaniyahuu fi Doonaald Tiraamp gidduutti taasifamaa ture kun erga Israa'el torbee darbe Iraan irratti haleellaa cimaa raawwatteen booda akka ta'e dubbatameera. Hooggantoonni biyyoota lamaanii kunniin jechuunis hoogganaa Israa'elii fi Ameerikaa ifaan ifatti wal arguu baatanis keessaan hojjechaa akka jiran gabaasaaleen ministeeronni sadiin kun baasan dhagahameera. Doonaald Tiraamp yaada Ayatollaa ajjeesuu kana diduu isaanii jalqaba kan gabaase Reuters yoo ta'u Netaniyaahuun gama isaaniitiin galgala gaafii fi deebii Fox News waliin taasisen gabaasa Reuters kana mirkaneessuu baatus osoo hin haaleen irra darbeera. Waraanni Israa'elii fi Iraan jimaata darbe eegalee as biyyoonni lixaa yaada isaanii kan Israa'eliin deeggaruu qaban obsaan caqasaa jiraachuunis beekameera. Haa ta'u malee Ameerikaan ammallee Israa'el gargaaruu akka itti fuftu ifatti dubbatteerti. Iraan ammoo gama isheetiin haleellaa hanga ammaatti guyyoota 4 gaggeeffame kun yaalii waraanaati malee tarkaanfii miti jechuunis dubbatteerti. Oduu biraatiin Hinditti helikoophtarri kufee caccabuun lubbuun namoota 7 bahuun dhagahame. Kaaba Indiyaa kutaa bulchiinsaa Uttaraakhanditti helikoophtarri kufee caccabuun lubbuun namoota 7 dhabamteerti. Helikoophtarri balallii eegaltee daqiiqaa muraasa keessatti kuftee caccabuun balaa kana qaqqabsiisuu abbaan taayitaa naannichaa ibse. Sirna amantii Hinduu jedhamutti hirmaachuudhaaf gara Guuppii Kaash jedhamutti imalaa kan turan imaltoonni 7 lubbuun isaanii darbuu Reuters gabaasee jira. 7 osoo hin guunne Hinditti balaan xiyyaaraa si'a lamaaf kan mudate yommuu ta'u kamisa darbee xiyyaarri Indiyaa irraa gara Londanitti imaltoota 242 qabate kan deemaa ture osoo hin fagaatin kufee caccabuudhaan nama tokkoon alatti namoonni 241 lubbuu isaanii dhabuun ni yaadatama. Kabajamtoota daawwattoota televezyiinii Hamilton oduun kenna kan guyyaa har'aatiif qopheeffanne kanuma qophiileen televezyiinii Hamilton kan biroo itti fufuu nu waliin tura.